maal dha maalum na qaba tawfiiti fu Norway kan keessa badee isa yoo adabatu eeggata. Biyya gaafa gale kootu marii godhe jedhaani turre miti isaa nutti mul'adhu jennaan bosona keessa deemeetiin achumarraan gara Norweedhaa kanatti achi deeme. Sobduudha. Maal sitti dhaatas? Kodli viseenin jeeni keessanatti naadatiniiti wanta garee shahadaa anaan arrabsitu kana achi seennaa beenuun jeeni. Achiin hin dhufaa ijoollee shamaraa rifachiisuudhaaf jecha akka ofiitti akkas godha. Hin kijiba. Maal nutti naadatu kun nuti as jirraati. Kan hiisise nuyiidha. Kamana seeraallee dhiyeesse nuyiidha. Kun nuti as jirraami maal godhu shamaratti dhaqeetiin barreesse. Dhufeetti dhaqiitii walitti barreessii jedhiin isin maal gootan nuti kun as jirra nutu ka hiisise ka wanna jedhellee kun as jirra. Kan seeratti illee dhiyeesse nutu as jirra. Dhaqiitii walitti dhaadadhu jedhiin. Dhufee nutti dhaadatu kun. Dhaqiitii farhaanitti dhaadadhu Abuu Muwaazid dhaadadhu jedhiin. Shamara irratti dhaqeetiin ammoo humna ofii agarsiisa kun fayyaadisi karaa muudaa. Maal godhi jedha isaa ijoollee Jalisi ya bilo godi bira kuti kuni akkana naasa lubbuun jiraachuu uumamu ta'uu fi difoonni akka jiraatu hin beekne wannaani biyyaan baa keessa badeetiin jiraatu erga sani dhufeetiin akkana si godha akkasi godha jedha. Oma takka wanni si godhu wayitu hin jirtu. Atammoo zikrii godhi quraana qara'ii quraanatti wanna jedhi quraana dhageeffachuu baay'isi. Si galtee yeroo baay'ee ammas ammoo ijoollee kiristaanaa wajjin ijoollee duraa wajjin oolta wajjin akkuma argitetti bakkuma argitanii nyaatina wanni isin hin gorsu isa kanaadha ijoollee kiristaanaa islaamummaatti dhuftan jechuudha. Ummanni kun ummata rabbiin sodaatu miti beeki ummata rabbiin sodaatu miti ijoollee hedduu akkasitti sihiriidhaan digimtiidhaan wantoota hedduu dalaganii turan asiin dura. Akka ijoollee hedduu akka dhukkubsattu godhaatiin turan haga ofii danda'ani. Ijoollee kiristaanummaa deebisuudhaaf jechuudha. Sihirii itti godhanii kaanii ijoollee waggoo dhukkubsatte kun Yesuus si dhukkubsee jedhanii. Ijoollee hedduudha. Ijoollee hedduu kan itti farhaan itti qaraa ture, anis itti qaraa ture. Isin galtee ijoollee hedduudha. Ijoollee akkas itti wanna jedhan. Isin quraana qaraa zikrii godhaa. Yoo waan akkasii sanni wallahi miidiyaa irratti hin baafnu inni itti malee baay'ee jira. Wallahi dhugaaf jedha. Warruma miidiyaa irratti isin beektan maqaa isaa beektan. Warruma kana keessa ka shayaaxiin maqaa dhaatteetiin akkasitti deemtu hedduu jira. Ustaaz Qaalaa ani immoo tokko dhugaafan jedhu jechuudha. Dhugaafan jedhu viidiyoo godhan isin agarsiisaa sagaleen isaa jira karaa dhiyoo lakkoofsa koo fudhatee naada wala irraan kaasu sagaleen haqabee akkas jedhee kaleessa immoo ani viidiyoo baasinnaan sagalee wayii irratti qabee sagalicha gaafa dhaggeeffadhu baay'ee nama doorsisa. Achiin booda keessanatti naaseen karaa miidiyaa haasofnaa waan akkanaan jedheeni kiiboota dileetii godhee deemee sintan agarsiisa jechuudha. Zikrii godha quraana qaraa quraana dhageeffadha waan akka isin godhani. Peenteen afaaniin hafuura hamaa jetti malee mataan isaaniidha warra hafuura hamaa jala deemu jechuun sihiriin fayyadaman digimtiin dhaan fayyadaman eeywa. Ofirraa biloo godha kana kanneen waan isinitti dhufeetiin dhaadatu uumamu jiru. Himuudhaan jechuudha. Silkiin koo tokko cabaadha. Himuudhaan akka kanarratti dawalee sagalee illee qaba. Waan abbootii barreessaan kun bisirratti ani immoo si gaafachaan ture wayii modii tiranaa laalluu si kun gizee jalqaba jinaasaa ture jechuudha. Akka sagalee isin galu. Eega ta'anii iyyuu koo deebiin ta'u. Kinadaan asirratti sagalee sadii dileetiin dala godhu cumaana sagalee qabee fi ni dawwala gizee ni dawwalu haasaan jiranii kaasmiinaan jedhee haasaan jiran jedheeni Sayinaati waan gootanii waan isin hin jee kana sirriitti dhageeffadhaa. Wajjin lakkoofsa isaaniillee hin qabu. Ani lakkoofsa isaaniillee hin qabu. Ofii isaanii ijoolleen kennanii fi dhufanii irratti yennoo dhumanii ijoolleen adii na gaafatan baay'ee jechuudha. Kanaafuu ofirraa dileetii godhuudha malee. Lammaffaadha quraana qaraa. Asiin dura mucayyoon takka dhufteetii nutti himtee turte. Amaan inni beektanii amaan mucaa
akka ragaa isinii ta'uuf sirriitti akka isinitti dhaabee isinitti. Amaan inni beektani amaan bulchaadha. Mucaasi dhufee walaloofaa jiru san. Inni beektani ijoollee islaamummaa qabatte keessaa ijoollee shaashamanneeti. Eessa badeessaa mucaan sun? Achumaan hojiddumaan. Mucaan sanii gaafa inni biyya galee sihiriitti godhanii turan digimtiitti hojjetan. Kan itti hojjete pheenxeedhu. Warruma amma asitti wangeela lallabne jedhee dubbatu kanatu qarshii guuree dubartii biyya Arabaatitti jaalalaan itti siiqi jedhaniini shamara itti erganii shamarri wannaa nyaachifte digimtii itti godhame jechuudha. Qeesii bira dhaqaniiti. Erga sanii wallahi sobaa miti qortu wallahi sobaa miti. Ijoollee gaafsan hojjeteetu dhufeetiin dubbachaa turan sagaleen isiitu ni jira natti fakkaata gammatu. Mucayyoon gaafsan kiristaana isiin sun mucayyoon suni pheenxeedha. Osuma pheenxummaa keessa jirtu natti himte pheenxeedha kun anatu akkana godhe jedhe. Mucaan akka dhukkubsatte ammoo nuuni beekana yaa haga dandeenye wanna jechaatiin turre. Mucaan harka dhukkubsatee baay'ee miidhanii turan. Sihirii nyaachisan digimtii jechuudha. Erga sani ammoo mucaan dhukkubsatee dhukkubsatuu isaa namni quban qaba namni hundi isaa quban qaba. Laakiin akka digimtii taate summiidha jennee yaadaatiin turre malee digimtii ta'uu isaadha baay'ee waan hin jedhe. San boodaan mucayyoon suni mucayyoon sihirii hojjechiisan qarshii itti erganii sihirii hojjechiisan qeesii bira dhaqxee akka isiin hojjetu kan godhan. Mucayyoon sun dhuftee nutti himte ofii isiiti afaan isiitiin dhuftee nutti himte. Dhiifama naa godha badii guddaa dalagee jira. Mucaa san dhiifama naa gaafadhaa. Ani yakka guddaa hojjedhe lubbuu isaa baasuudhaaf ture. Waan hamaa hojjedhe gaafsan hin beekuu fi amantii keenya akkana godhaa jiranaan jedhani akkana na godhan jettee dhuftee boossee san boodaani anilleen shaagalamee jidduu san mucayyoodhaaf sila mucaa gaafanneetiin isaa akka inni dhiisu gochuudhaaf turre jidduu saniin shaagalamee mucayyoon erga sanii shahadaa qabattee hin qabanneen beeku amma walla Ahmad ni beeka. Ahmad ijoollee mashaagaree shahadaa keessa Ahmad ni beeka. Ahmad mucaa barsiisaa hoolotaa jedhu san osoo hin taane Ahmad Kaan. Ni beeka tafsiira kan hunda isaadhaa jechuudha. San qofaa miti. Ijoollee fakkeenyaaf amma misgaanee sihiriitti godhanii turanii. Sumayyaa Tasfaayiidhaa sihiriitti godhanii turanii. Mucayyoo Masii jedhan sani Masii ta'ee dhantaa Riyaad jirtu takka sihiriitti godhanii turanii. Ammas dabalataan mucayyoo hawwii heeban jedhan takka illee sihiriitti godhanii turanii. Hawwii heeban ni beektan jedheetii yaada isinuyyuu. Kana malee illee kaduuba ijoollee islaamummaa